زبنا ilmoon abbaa isiidhaa na qabanii gaaraan jira qabanii gaaraan jiranii asiif ajjeefna reekkasi darbina jee silkii cufate saahiba isaa bira taa'ee haadhaa fi abbarraa maallaqa naqattu zabana ilmoon abbaa kiyya kana yoo ajjeefne malee hujii akka barbaanne galmaan ga'uu hin dandeenyu jettee abbaa isiidhaa ajjeeftu zabana jaarsi jaartiidhaan maa gara fuute maal abbaa keetiitiif gara fuute taphanneen quufne bar maal abbaa keetii hay deem khinin furduu liqimsiif irraa baasi dinnaan anaa dhiitee sirraa baasa jee zabana ajaa'iba bar namni haala jiruus khinin nyaateeti badii yoo dalage khamana jiruus yoo marfee diratee jiruu fi ilmaan balleeyse mee jiruun akkam ta'uu deemti kun aannani amma aannan ijaameen nu gurgurame hoggaanii fi keenyee aannan keessaa mataa walitti qabatu bishaan akkanatti dirree bee jechuudha bishaan akkanatti dirree bee jechuudha halgadda bitannee hayyee qalee oolee arra hoggaanii fi laallu ajaa'iba dubbiin akkana taate akka kanaan rabbiin akkuma isaatiin rahmatan nuuf godhe waan in torbee kana keessa yeroo naaf kannitee as ba'uu dadhabe keessa waan ajaa'iba keessa namoonni hedduun osoonii fi wal beeynu hamaqaa kiyyaa wajjin hujiilee maarrootii hojjetame je'ee sheekarra shiraat dalagame je'ee aalima biitii itti yaaddee mana bal'aa jaartee fi ooyiruu bittee fi eega magaalatti bootaa lama kaare dhibba lama kaare dhibba afur bittee fi jireenya fi olii sheeka kana jiraachifne jettee waan ofiin nyaanne sheeka nyaachifne jettee hawaasni sheeka fidatee qubsiifatee darasaa isaa ifirra qabatee tajaajilaa jiru gocha tahee gartee hin jirre dhugaa fakkeeffamee xiixuu ture gaafa kana harkan namni gaafatanii adda nama ba'a waan san baafachuurra shirri abalurra dalagamu akkana ta'anii akkas ta'anii jaan aalima guddaa Sheekh Aliyyi Musa akkasuma barreessaa mana marii dhimma islaama godina Muhammad Diinoo akkasuma itti gaafatamaa dhimma islaamaa aanaa gammachiis Sheekh Ahmed Muhammad isaa wajjin dhimma kana deemnee guyyaa afur achi bullee guyyaa duraa irraa furree gara galaa dhufne خلاف والله سنجي خبجمو أكرم جرامي أنن وري أوجيين سيرا ورا أوجيجي أنن بشاني كم نقدم بافت يوم قالا خامل زبنا namni rabbii sodaa dhiisee maallaquma akkamittiin harkadhaadhaan nama shawwaduudhaaf halkanii guyyaa carraaqu keessa wanni kun ka gubbaa jiru kunu dhiiroo aannani moo aannanii mitiin amma asi gubba galee taa'u kunu nama shakkisiisa gama jalaa gaa'uun omee akkatti ilaalaa yaabboleessoo rabbumaatu tika isaatiin asin nu eege maashaallah wallaahi siin jee dubbii xumuramtee shira maarroora deeme shira akkas ta'e miinxoote jaan sheeyni tokko yoo ganda tokko qubate jara keenya ganda jannataa hin qubanne ganda diriiraa qofan qubatu sheeka wanni qubsiisaniif jallaa sirreessuuf wallaalaa barsiisuuf kanaaf akka tiimii gandaatitti wal jaaranii namni miidiyaa irratti walii bobba'uun Ustaaz Mikaa'el aannan ta'uu garte aannan akkattiin bitee aannan akkana ta'e bara aannanii aannan liitira guutuu akkasitti magaalaa tana keessatti biitti akkana waliin jirti daldala keessa namni akkana waliin jira haaluma amma aannan jiru kana akka hoggansatti akka hogganamatti akka sheekatti akka darasatti namuutu eenyu rashanee eenyu gubbaan mul'ate eenyu gubbaan dubbii bareechee eenyu gubbaan jechuun milkaa'ee olaantummaa harkataa malee namni waliif qooda kaa'u dhabamee jira. Duniyaan tunis gama eegeetii hafe gama boodaa.
eegen silaafu qushaashumaa fi falti yookaan fincaan laayixeetuma ifiin gaddaaftee namaan gaddaafuudha. Guyyarraa lubbuun namaa baati. Guyyarraa dhiinii dhangala'a. Guyyarraa maqaan namaa bada. Dur dubartii qofaa waa mata jedhanii amma namni halkanii guyyaa taa'ee wala lanfata. Akka jimaa alalchuutti wala lachanamni. Haala kanaan musiibaan rabbiin namatti fide. Gariin darasoota sheekkootii hawaliin fixxu darasa. Hundan baanu darasaa garii jira. Dubbii mataa qabdee tan fiigdu ta sheekaa fi sheekaa walitti jirtu. Ta sheekaa fi ganda walitti jirtu. Gariin sheekkoota ilmii rabbiin isa barsiise kana biyyatti biyya duraan cahuu jechuun bu'uuraalee misooma bakka guuttatte. Bishaan, daandii, ifaa, maroo bakka qabdu malee bakka gartee ifaa hin qabne bishaan hin qabne ilmii geessuun Nabi sallallahu alaihi wasallam bar makkarraa deemee miilaan imalee Madiinaa biyya Buseedhaa biyya Juhfaa Yasrib biyya jamtu maqaan isiidhaa Juhfaa yookaan Yasrib jechuun beekama. Biyya maali Juhfaan Busee yaa Rabbi oofi Juhfaan nurraa galchi Nabi sallallahu alaihi wasallam afwan Yasrib jamti biyya Buseedhaati sahaabaan meeqaatu itti iddame itti du'e biyya jinniidhaati biyya namni itti leeydame itti rakkatu biyya sanitti Nabiin alayhi salatu wasalam galee diin islaamaa barsiise. Sheeyni tokko gaafa ganda tokko raahee ganda tokko galu haganda dhalatee fi yookaanuu kan dhaloota ganda isaatii miti. Inboxiin namni walitti ergee dubbii cubbuudhaa onlaayina kana gubbatti ol baase maqaa biyyaa maqaa gandaa balleessa. Nama tokko wajjin namni yoonii fi wal dhabe. Nama tokko wajjin namni wal dhabe. Biyya guutuu maqaa balleessa. Dubbii yoo dhumte hin dhumne jaa. Ani hedduu na gaddisiisa. Hedduu na rifachiisa. Mustaqballi namoota diin barachaa jiru akkam ta'u ta'an nama yaachisa. Rabbi walaa ta'du عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رب سبحانه وتعالى جعل دنياتي أمة سجالت أمة سرابرت خدرساها كيسيف كدم خسل لك وبقى وخسي خدم أمة خلا وبان تركان فتي هنكتن جعل دنيا بربادين ميجي جرو دنيا دا إفا بكا خرا بكا بومبا بكا جريني قلتي والكتاتين برباديتي هنوتالين رب سبحانه وتعالى جئتي قرصا وفخن خلاف باديا فقو في إيهو بورالي نزوما تقوتا تفتن قوتاتين تايفا قبو تايفان قبو تداندي تايقبو تداندين قبو بكا ربي نخايتي وان برنين أمة إسلاما خدمو في برسيسو حواسا خاتي جروسانيسي جلاس الرئيسو تنرائيقم شينيو قبطي جولي نساء جولي واللاتي وجولولت gandaatu nabbee ijoollee tiyyatume tumsiisee jechuun qabu ilmaan namaa wal dhawaa guddata mataa hedduu nu falaxame gaafa dura wal falanne niin falaxeena falaxan dhiigaan irra yaas akkasi guddanne shunkurtaan nu gugguwaa manaa fi maallee takkaan hungeessine haalli ammaan tana itti jiran hawaasa bal'aa baadiyyaa keessatti ifii taa'ee takkaa hafa magaalatti bootaan bitatin bootaa sheekkanii bitu. Ha sheekkan jaalatu. Sheekkootiin dhiistee biraa dheessuudhaatu argama yeroo hedduu. Sheekkan takka takka. Sheekkoota hundan baanu. Sheeka ummanni osoo jaalatu. Ammaasis namoota nama dura laffa'ee biyya saniif. Sheeka finna jedhee ummata dammaqe ummata dammayse. Sheeka haa fidannu biyyuu kun ka jijjiiramtu. Beekaa naa dhufu. Beekaa kanaatu biyya jijjiiraa. Beekaa kanaa biyya barsiisaa. Ifaan deemaa ifa qabsiisaa. Ja'anii gaafa isaan caalima haa fidannuu je'ee qindeessee waan qaban wirraa walitti qabee ummanni itti amanee tajaajila godhee mana jaaree ooyiruu bitee
magaalatti waa godhee sheekaaf waa godhee fidee sheeka gaafa qubsiise sheeyni kadura firraa eegu nama akkasitti haala mijjeessee isa fidan gaafate wala faan gara galte dubbi aboo abrii zabara kanaare amma kaay jechuun dhiiroo anaa kanaata caalama biraacha keessa jiramoo aalamumaat akka ammatti deeman kanamoo na dibdii beekeen hulaan samiidhaa akkanaan cufamteen siin jedhe kamajlisa keessa taa'us amma ilmi barachaadha abaluuf miileen meeqa buusanii gaafa anaa miileen hangana yoo naa buusu baatanis hin qubadhuu jee yaada akkasii yoo qabaate jaalala diiniif qubachuu jaalala maallaqaati moo barsiisa amantaadhaa rabbiirra kaayisan amaanaa san geessuudhaa qubataanis gaafiidha. Ha qubatee jiru jireenya inni ittiin tolle jee gaafa dheefa uummata bal'aa jala ba'u imimmaan itti dhangalaasu dhiisee biraa fiigu. Gaafa bakka jechuun daandiin ittiin dhaynetti karaa naa jaartan jee namni dhiisee deemuu barbaadu. Wannoota hin jirre uumanii uummata wabcoo namaadhaaf takkaa wabcoon dhaabban. Uummata magaalaa takkaa bootaan bitin bootaa namaa bitu. Uummata mana takkaa ifin jaarratin baadiyyeen namaa jaaru. Uummata nyaata ifin nyaatin nama nyaachisu kana. Abootaa cubbuun hawaasa bal'aa kanaa nama qabdi. Cubbuun uummata kanaa nama qabdi ta'a. Hedduu amma kamiirarreef taa'u jiru. Uummata biraa socho'uudhaaf gariin baadiyyaa keessa jee baadiyyaan kaleessa keessa dhalannee guddannee arra uummata kana waan baranne barsiisuudhaaf irraa dheessuun hedduu gaarii miti. Haala kanaan qindoomnee arraba adda addaa asirratti waliif tumsa taanee abaluu akkas ta'e jennee tataatee fi tan ta'e iddoo walitti qindeessinee gaafa asirratti ol baanu cubbuu asirraa katabnu rabbiillee nu ajaa'iba. Hawaasni asirraa miidiyaa ilaalu kunillee numa ajaa'ibatu. Jara keenya biyya maqaa balleessu nama tokkoon hawaasa bal'aa maqaa balleessu tokkoon guutuuf haalu sirriidhaa miti. Cubbuudha wanni akkasii. Ulaan samiidhaatu cufamte cubbuu walirra kaa'uun gaarii miti. Kanaaf ani wanni isiniin jedhu afwan daandii sirriidhaa haa qabannu. Daandii sirrii haa qabannu. Cubburraa haa ifeeynu. Caalimman keenya gandii bakka adda addaa qubsiifate ummata san nurraa jaalatanii jedhanii halkanii guyyaa laffaan irraa jaaladhame rabbi sinaa gammachiisu jaani biyyaafis du'aa godha biyyallee eebisa dhaloota ol ka'ullee eebisa akkasuma namni miidiyaa irratti ol bahee cubbuu adda addaa laaqaa kaan ajjeesee kaan jiraachisee biyyuma kana keessa jaarsa kiyya abaluu faan ajjeesan jettee amattakka jaarsa isiidhaa kan deemee wallagga faa dhaqee jiru jaarsa kiyya abaluu faan ajjeesan jettee amattakka harshalleetta nama hiite jaarsi wallaggaa dhufee annin jiraa baasaa warra hidhaa jiru sababa inni isaa du'ee jechuudhaatiin ja'anii waan akkanaatiin cubbuun biyya kana guuttee jirti. Haya gaa jara keenya amma barbareen maal qabdii zayitiin maal qabdii nyaanni maal qabaa aanan makaaraan hin galu magaalatti amma waggaa magaalaa dheelee waa nyaanna foon yoo muranne foon harreeti moo foon hantuutaati moo foon sareetiin nama yaachisu biddeena nyaatu san akka ammaan dura dokkee daakanii magaalota gurguddoo keessatti maal jettanii wanna jibsan manatti hornisa yookaanu dhaabaan dalagan kana akka itti godhan shakkii takka maleedhaan namni maallaquma saamuudhaaf maallaqa harkachuudhaaf haruma fadheen maallaqnummaan haa dhufu qofarra walii galee saamicha gaggeessu
abbaan ilmoo shawwadu ilmoon abbaa shawwadu amma warri barate barnoota irratti darasaan achi teessee kitaaba tokko qarshii 2,000 yoo bitame qarshii 4,000 jenneeni abbaa kiyyatti miti akkasii qarshii 2,000 wajjin waa taatu 2,000 kitaabaan hin bitadha yoo je kijibaa miti abbaa waan akkanas wajjin fadaata akkasii haquma himee yoo fudhate irra wayyuu ture bargalamsuma kanarraa ciroo kana dhufee tokko dhokatee nama meeqa gaddaabee beeke saayi bira taa'etuma qabamee gurbaa keessan ajjeefne isin darbinamoo qarshii 150 fiddan yaa abbaan nuraan ajjeesinaanii finnaa hunoo akkaawuntii irra naqa jaanii akkaawuntii itti kannanii jarri naqee akkasin maallaqa naqaniif booda silkii banatee nagadhiisan yaa abbaa beetiin jiraajee maallaqa san fudha akkaawuntii sarara dabarfatee akkasi karagaraa deema jechuudha. Yeroo dhaqqabamee wanni akkanaa hidhame jechuudha. Jala keenya meesuma kanatti hunoo amma kadhiyoo dhiheenyuma kana jaartii qalee bade barbaadaa jaanii bakka agartanii jaanii gadhiisu jiran. Siyaa jala keenya dhiiroo akkamuma jiraan zabana boodaa keessa nabi sallallahu alaihi wasallam obboleessi liqimsaa takka jecha obboleessa gurguraa obboleessi liqimsaa takka jecha amantaa gurguraa boru galgala amantaa qabatee bulee ganama hojii tanan harka doon amantaa kana qabadhe jee amantaa gadhiisee liqimsaa jiruu duniyaatiif jecha hojii harkachuuf jecha gallakkisa jedhuma. Khagartee guyyaa diin irratti oole galgala diin gadhiisee bulaa jee nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaa jara keenya zabanni zabanammaan tanaa kana. Zabana dubartiin jaarsuma harkannaan amantaa irraan kaayyatin. Zabana dhiirtii hogga fuutuu amantaan filanne. Zabana abbaan intalan kannine haadha ofii akka waan obboleettii isaa fuudhee akka waan adaadaa fi haboo isaa fuudhetti haadhaa wajjin jiruu isaa mana keessa qananiyaadha intala qananii jiruu duniyaatirraa dhoorkee maallaqa guddaa hangaan harkutti gabbara hangaan irraa nyaadhutti hangaan isii barsee itti laffe hangaan uffata isii itti baase jee intala hidhee mana hidhaa taa'unitti intaltinis humaa waa takka gaawaan jaarsi dhufee fuudhuun jiru silkiidhaan bakka silkii bitee fi silkiidhaan haasawaa waan viidiyoodhaan amma ijoollee kitaaba qaraasifnettee ollaan dura kitaaba qaraasistu duraan akhiraarraa dubbatu duniyaarraa nama barsiiftu tahadiisaa quraana labsituutu waan dubartii taniin hin laalin hin qabu irraa banee maarroo godhee akka kara miidiyaa kanaan hunda laale jee as gubbaa ol bee labsa ta'e. Yaa jara keenya dhiiroo addunyaan foggisoo taate akkamit jiraan? Yaa Rabbi jiruu gaarii nu jiraachisi. Ati karaa kan kee xetira nutiisi. Rahmata kan kee nuuf godhi. Akka badaa keenyaa laaltee beelaanis nu lalaakin. Amma huunoo guyyaa lameen sadeen kana lafuma namaa saammanna ja'anii warri daangarra waan ijoo sachiin oloree wal dha'u jirti namni sabaabi sabni wali bu'u jira. Muwaa irra wali bu'anis nama dhibu. Yaa Rabbi lolaa fi beelaanis nu mokkorin. Ummata akkanatti jiruu kana keessatti cubbuu dalagu kana zaalimummaa dalagu kana Rabbi sumaa qaba qabee fi waliin umrii nu dheereesse. Duba hoggansa ummata miidhu ummata hogganaa miidhu hoggansa ummata shawwatu ummata hoggansa shawwatu abbaa fi ilmoo wal shawwatu ollaa fi ollaa wal shawwatu xiqqaa guddaa wal shawwatu namuu waluma shawwadee jiraachuudhaaf yaadu. Warra meeqaa namni akkatti wal shawwatu jiru. Inni anuma qofaatu jaartii biraa gabbeessuu taasoo jiraaf ta'a. Jaartiinis anuma qofaatu isa shawwadee isaa wal jiraachaa tuma kabiraatii wal jaasoo jiraaf teessi. Jaartiin jaarsaaf amanamuu dhabdee jaarsi jaartiif amanamuu dhabee silkiidhaan gaafa inni irraa gabbee isiinis heloo maarriyyee kiyyaa mintiyyoo kiyyaa hoggaa inni isiinis gabbaate inni mirrishoo kiyyaa mintishoo tiyyaayyee mintirqishoo akkanatti oofaa jiru. Jiru tana keessatti mee karaa nabiin jeetta saadachaanu shawwataa fi kijiba kana adiifnu ani hadaraa tanaan isin dhaammadhaa Rabbi jala qabadhaa bakka jirtanii rahmata Rabbii kadhadhaadha dirii teenyarraa haa ta'uu bannu hoggaa dhofannee halkan ifaa dhaamsannee ciifnee gungumnu hoggaa aannu hoggaanii fi gartee akka sa'a dhaleetti ittannu
ربي نو أركان سين نو أجان سين والله ربي نو وجد نو أركان شريتين ياتو رحمة سميك أبي أكنو تلكن نما جوابلو جندو دان سابلو ربي نبيها سنيفة كستي ولادين سميدا شوفمته دي ربي اتين دلدلتو راف اتين نياتو في اتين جراجو راف صوني فينتاني دي ربي هابر سيفنو خوني آنني تمر رتي ونسنين جو آننا أكنا جت الدنيا آننا ولي غرغر يعني أكتي نغرغراني حالا خنا وري آنني بيشودو جرا ديرو وري جما وكم جرا جما دينك دي ربين بيا خنا فكن خيسا توكو إما جرو في جرين أمة خناتي خررتي بهمه نما غرتي إسا جيجب سيسو لبو بلليسو دينك دين أمة خنا عقفتو يجور دينك دين أمة عقفتو يجور إنما نسي خفه يجور أمانتا نسي دا خفه يجور أمانتا بربادي نملك إبرا يجور أمانتا في جماع ونولي في دخنا وانين كي دينك دين تنتي أمانتا خان كيتي دينك دين أتي هركا قبضو حلال نتجرق قطو أمانتا تنتي فولدرو چيسفتي غابة دينك دي هركا قبضو نما هدو سراتنجا قدن namni sarajaa godhatu kun nama jetteeti sarajaa godhatta tokko amantaan hin firtu amantaalee adda addaa dhufee gaafa si jalatti hojjetu haala gaaromminaa fi amantaa kan kee jabeessuu kan kee ilaalee amantaa kan kee fudhata diinagdeen tante amantaa kan kee babal'ifti kanaafi wanni waliif fidu jimaa fi amantaa akka Harargeetti masjiidni dhaabbatu madarasaa markazni sheekan qubatee ilmii barsiisu hundi warri hajjii deemu hundi wanni diinagdeen majlisni oromiyaan federaalli Harargeerraa dura buusii eegaluuf jimaadha iccitiin maallaqa jimaati Harargeerraa hanqan harkanne gujaan kutaan biraa kana taafateetti fiduufi akkuma kutaa biraatiif qonni ta'ee maal daldalli ta'ee wanni biraa qaba rabbii waan kanneef qabanitti kutaan gariin buna qaba kutaan gariin qamadii qaba kutaan gariin salliita qaba kutaa gariin rabbii waan kannuuf qaban biyya hundaafu lafa isii albuuda isiitii wajjin wal qabsiisee jechuudha amma jimaa fi amantaa walitti dhufu waggaa jaamu maaltu jimaa fi amantaa waliin tuqe waggaa jaamu dhuguman fakkaatu jimaa fi amantaan hariiroo maal waliin qaban waggaa jaamu dhuguman fakkaatu jara keenya akka nama biyya hoggaanutti hamtu nutti yaadina akka warra hogganamutti samtuu isinitti yaannu namuutu an saammadhu an fudhadhu taate malee tokkotu dhaqee mana namatti harka darbee jaan waa fudhachuudhaaf harka qotirraa godhan harka utuutu bakka qabateetuma an fudhadhe waan naga waatis fudhadhu jeenje mee zulmii warra karaa laaleeti kunis dhaqee akkasatti fudhadhee itti darbe harka qotirraa jee wayi harka kiyya jee gunnas baasu anis laal jeeje dooluu kiyya anis laal jeeje akkanan namni anis murame haa muramu anis cape haa cabu anis kufe haa fufu daldala nama in dalaga dhate maallaqan qabaate hanga maallaa dalaga afaan wallaalle baasaa buusii mootummaadha cinqiin godhani hiraarra godhani nuti hujii dhiifnee keessaa galuuf deemna siinja galuun deemu immoo cubbuu isaa